هذه ركوب الدار. انت صدقيسي خلاص هي يلا إن شاء الله. agartee biiree amma hojii yaadatti deebistee jirta reetuun tana maan naannetti reetuun tana maan feetee yoo taate gurmaatti goonaa rakkoon qabu jenne malaafiin hidii jaallaa agartee akka dubbii mataarra nama dabartu. Danda'amnu taate wanni danda'amne hin jiru addunyaa kanarra. Wanni hunduu hin danda'amu. Garuu wanni na yaachisu jiru wanni na gaddisiisu jiru to biraan ani immoo waan biraatiif faamee waan biraatiin na gaafata laakiin wanni namni na gaafatu jiruu fi wanni an na gaddisiisu jiru walmattuu waan qofaati miti asirra. Kanaafuu yoo waan kana yoo ol baaftee namatti himu namni akka beekne anuma kan harkisaa kana keef yaa rabbiin ta'ee garaa keessa waati yaadu beekamu yoo ta'u ol baastee waan akkana harkisee akkana waan akkana jettee yoo dubbanne namni akkamitti waan ati yaadde beekeeti akkami akkan taatee namni akkamitti sirraafamuu danda'a. Namni bira sunimmaa dhugaadha garuu yeroo hin geette anuu oluma baasaa deete. Anuu waan akkanaati sana kanaati namni gadda kiyyaaf sababa ta'e ibaluu kana booda ol baasuun kiyyaaf hin qabu beekte garuu ammaaf immoo yeroodha. Sanumaaf haraase. Furmaanni waan hin jirre jette yeroo sun hakkeeftu. Jeetti adii sanumaaf gadduun kiyya waliin jiraachuu naan ayyaa. Kamila maal taate maal? Maal ta'e? Maal ta'e? Maa qaxarasi dubbisaa jiru? Dubbichuutti jira kana yaadan deeme. Laa dhiyoo tana likki hin jirtuuti ani rakkoon maan keema. Yaani osoo karaa deemtuu karaatti illee yoo nama agartee illee usteetu naa bira dabarta. Anatu waas hin jedhamu. Anatu waa ani dhoysee namatu si arrabse ani dhoysa arrabse si arrabsimu sabadummaati yaani akkasummaa. Siyyuu nagarree eessatti wal bira dabarra? Yaa ati guyyaa meeqa karamatti wal dhufneetu osuma kaamila yoo nagaa fattiif se'e guyyaa meeqa ustee ani siyyuu nagarree nama gisa sayyaadan gara bira jira. Yaadan gara guyyaa tokko meeqaati namni dabartee fagaatti si arge. Lasanii miti meeqa ammaa akka guyyaa sanii dhiisee jiru. Ammumaa abar osuma as teessuu barakkate yaani sammuu keessa as hin jiru kana si argaa jira. Meeqa qaata na gaafatu jirtaa meeti yoo dhiiftee waan gaafatanii kalaasi. Sababni dhiisummaa ati obboleetii yaami wanni dhiisummaa. Bara yoo waan akkanaati siinjee bara osoo ati furmaata akka qabaatte waan akkana tanaaf siinjee furmaata naa gootu. Waan ati furmaata naa gootu. Yaa akii dhageeffatu waan furmaanni dhageeffatu ilmi namaa tokko yoo atamma ani waa hajamtee yookaan waan wayii waan danda'u waan si gargaaru yoo qaba yoo danda'e akkamitti yoo waan si jira naaf si jira naaf yoo ani maal rakkate rakkoon kee maal. Wallahi rakkoon tiyya sila hin musbeeta rakkoon ofirratti dabaluu taati yaaduu ofirratti ta'uu taati malee sila yoo si hime ati furmaan harka kee keessa laa jiraate furmaatti goota beekasi hima garuu bilaashumatti rakkoon tiyya akkanaati jee ofuma himuu malee ofuma baadiluu yoo taate malee. Dhageeffadhu of baadiluu yoo taate ofuma baadilleetuma rakkoo akkana si cinqe kana nama qooddeeti namni yaani furmaan hin dhufa malee kophaa kan kana dhiphattee yeroo hunda boo'icha yeroo hunda yaani kan hunda maal yoo amma yeroo akkana usuma karaa deemtu of gattee akka isaan kun yoo makiina sireewu itti gaafatamaa eenyu. Yoo rakkoon jiraate rakkoo akkana jira jedhanii nutti mi'aati. Ambar nama rakkoo na gaafatu kana rakkoo dabalu jira baratti bar maal gaafatta yoo na dhiiste noo mee namni eenyu deebisee. Yaa akkam si dhiibne jedhe akkam si dhiibne. Yoo amma itti rakkoon kee maal naan jette na irraanfachiisuu qabda malee waan biraa taasisuu qabda malee rakkoo teessan na yaadachiisuu qabda. No dhageeffadhu yoo atamma fakkeenyaaf rabbuun godhini namni akkanatti ani sammuun deeme kun yoo akka tasaa waa taate rabbuun godhini. Yaa ani bar nullee bar itti gaafatummaa jedhan baamu. Si galaami. Kanaafuu dirqama rayaati waan si dhibee jiru kan nu qoodan sirraa qoodannu. Yani waan ilmi namaa tokko nama ta'ee waan danda'u tokko wal bira dhaabbata. Bara waan dabalee jiruufi bara kan inni furmaata nama hin dandeenye fakkeenya hamma rakkoo ta'e silaa si hime. Furmaata amma gisee rakkoo ta'e waan akkanaati kanaatu na yaachisu jira tanaan na gaddisiisu jira gisee namaa hime namni sun narraa dhageeffateetu guyyaa bira daawwaltee abbaa rakkoo ta'e sana akkam goote namni rakkoo namni namarraa furuuf malee rakkoo ta'e sana daqiiqa kan ta'e akka si yaadachiisu keenya waan namatti waan himuuf fedhu waan.
نركز في وانا عارف سيو ذكرنا لا هي مو فلوس ده تمول ما قالت يوان دندن وتا دي اكيد نتي سبيرا جرا ولا كرا كون كاب وان دندن وتا دي سيوج ابنا وان دندن وتا دي وان دندن نجرا دنيا انا وان ندون دندن قالوا واني نعيش سجل واني نقد سجل تبرانا نيموتو امبراتي فامي امبراتي نقافة لكن واني نمني نقافة الجروف واني انا قد سجل والمتو ارقفاتي من اصلا كان أقوم يو وان كان يوم البافتين وتلي من النمل كم بيجري أنا ما كان أركزار كنا كيف يعني الرب ينتهي قرام كيس هو تيا دبي كم يو هذا مو الباستي وانا كان أركزي كان وانا كان ينتهي دبني نمل أكمل وانا تيا دبي كيدي أكمل هذه إيه نمل أكمل سرّا فامو دندن نمني برا سنما رجالا قالوا يرون جت أنا أقول باسا بيتي أنا وانا كناتي سنة كناتي نمني قد تكي يبصوا تقبلوا ربوده والباسون كي يحبون قاموا بيتي قالوا أما هم يرونا سنما خلاص فرمان يوان نجر جت يرون حقيقته جت ليس أليس أنا ما قدرن كي يوان ينجرات سنايا قدرن كي ما ربوا مالي كان هون دمال أبو وني نوع رستيك كان بتاعه ركستيل بالإنجيلودي سي كلامي كان أبو هذا ما يورا كوان نزكر كاروتا دي يوجرا دي جو وانا كان جريدي والباسي دبر قالوا أنا أكا وفيك يا لالي كانت أكا سيرنجير سيربو جروانتي كان هو كان أبو سيمباسو دي يفون لنا بودي سي كلامي يو مي أتم ما نروس دكوي أنا نفسي ورينا نمرة كنجيلودي يو كان يتنم هذه سلا فورمات تكل ذا تنيا استرو جيني دابا تايو سي أنمو وفدا يوتات يا كي وان في اللي يوتات وان دن وفي دن دوتات سينا دابا وفي دن دن يوتات يعني أبدين فنجراني وجولين يعني باي إني جراني وان نرد بروتات يعني إساو الجين فورمات سيران وان دن دينوتات سوسي مي فوق الجركة براي كلي إنك بورغنا مالتي يارو ديرتو نوتفلوتا garuu ammoo yoo dhugaan kana gargaar taatee dhugaan cinaa dhaabbattu taate mushkala wanti osoo hin taane duraatti illee siima jira namni yaada kee akka yaada naan daballee fi akka namni yaadus furmaata rakkooti jennaa wadu fedhaa wanni sin jireef tanaaf yoo namni dhugaan rakkooti na waliin garumaati dhaabbachuu haqa jirtu irra dhaabbattee dandeesse ansiif hin خلاص كلامه نايم garuu ammoo waan nama sin jire tana irraafate dhageeffa dhugaa ana mush kaagana amma irraa gana waan hin tuusun taane إيه أما تابي شو براسي لكن فلوكا مش جالك برا هذا دوما نايمون تاني يعني يجو وان كتير سين إنجيلا من تو وان تكتك مرة متى ناي تمام
يا في ركوب الدار. Akkasii kalaa saasuun hin gaabeeta. Dubbiin baay'attee irratti qanjanii. Amma yaani kan wasu gochuu jiraate. Amma iyyuu formaatti godhuu dandeessaa dhageesse. Kanas ii yaalla inshaalla. Agartee miiree amma kun hojii yaallatti deebistee jirta. Reefuun tanamaan naannetti. Reefuun tanamaan feexee yoo taate formaatitti goonaa rakkoo hin qabu hin jenne. Malaafiin hindi yaallaa agartee akka dubbiin matarra nama dabartu. Tanaaf hin duraanillee wanni namatti hojjeteef.